Maal kun? Wayyo. Harree sanii jechuudha kan eegalamu. Kas asii gara mirgaatti bitaatti asii gara jiraatti cinatti. Baga nagaan dhufte na hammadhume sirriitti na hammadhu akkasitti na walaamanna amma na jalaa baddu amma eenyu Sooliyaanaa akka ta'e eenyu Heeraanii akka ta'e hin beeku. Lamaan keessan keessaa eenyudha gaaffii jedhu irra geenyeerra. Lamaan keessan keessaa eenyudha bareedduun? Ana miti. Eenyudha bareedduun? Lamaan keessan keessaa eenyudha bareedduun? Sooliyaana. Jedha. Harka baasa. Tole eenyudha bareedduun? Ana kunoo baasa. Eenyudha bareedduun baasa. Ishee kanadha. Isa dhuga anadha naan jetti na darbatta. Miti bareedduun? Eeyyee. Ishiidha simiti Sooliyaanaa bareedduun. Afacha al tokko. Naan akkas naan jetti. Bareedduu jechuun beektuu miti sirriitti kan bareedduu jechuudha. Anadha. Eenyudha bareedduun Sooliyaanaa? Anadha. Galata Waaqayyo. Maal taatiin dadhabde moo? Fachi shubbisni shubbisa olee salphaadha moo? Garaan koo kophaa shubbisani kophaa kun shubbisa. Egaa keessummoonni keenya har'aa Heeraanii fi Sooliyaanaa. Sooliyaanaan ishii kamidha? Heeraaniin ishii kamidha? Ati eenyudha? Sooliyaanaa. Ani Heeraanidha. No, ati Heeraanidha. Miti. Eenyudha jedhi kaa dubbadhu eenyu? Anadha. Wayyo jedhi dubbadhu. Sooliyaanaa eessa jirti? Heeraanii ishii kamidha? Anadha. Ishee miti. Sooliyaanaan kamii? Heeraaniin kamii? Anadha. Yoo walla jalaa dha'ee dhiifama naaf godha isin tokkuma. Tole. Dhugaa dubbachuuf uffanni keessan immoo Dubaay irraa dhufe. Lekki akkas miti. Eessa irree? Ameerikaa irraa. Jeeraan akkam miidhaga yaa Rabbi. Ni calaqqisa. Sirriitti calaqqisa. Uffanni sin caalu garuu baay'ee bareeda. Dhaga'i siif maal akkam fidee dhufe kootti ilaali. Maal naaf fidee dhufte? Wayyo. Afachu. Eenyu kaaste? Sumaka. Ana kaaste laalaagaa kunoo. Akkami bifa koo garuu na gurraachesiti. Nan gurraacha'e malee asitti afachu gurri koo mana guddatamoo? Afachoonni gurri koo mana guddataa? Afaan koo yaa Rabbeetti na baase. Afaan koo ammam gaayaa jedhan. Dhugaadha baay'ee naasaa waan ta'eef. Afachu koo maaliifin akkatti dungoo 100 fakkeessite? Ani dhugaadha ijji koo fakkii Heeraan irratti amma kubbaa gaha. Fakkii Sooliyaanaa irratti ijji koo burtukaana fakkaata maalidha? Afachu yeroo kaasaa turtanitti waliin galtani moo maalidha? Amma akkas dhuftan yeroo dhageessan maaltu isinitti dhagahame? Baay'ee hawwinee ture. Dhufuudhaaf moo? Sarara galgala irriba hin rafne kaa? Mee haa ta'u amma eenyu faatu isinii bilbile? Erga televezyiiniidhaan mul'attanii. Warri aadaa keenya hundi isaanii keessattuu immoo ijoolleen nuuf bilbilanii turani. Ijoolleen isiniif bilbilanii? Warri ijoollee baay'inaan shamarran hundinuu nuuf bilbilanii turani. Maal isiniin jedhu bilbilanii? Isin arginee jirraa baay'ee isin galateeffannaa. Isheen tokko uffata akkanatti calaqqisu nu bitte. Erga mul'attaniiti kan uffanni kun isiniif dhufe? Eeyyee. Ijoolleen keessan akkamime? Maal jette? Ijoolleen qabu malee. Mee bakka deemtanitti akkam ture turtiin keessan? Wayyoo akkatti namatti tolu. Baay'ee nama gammachiisa. Namatti tola. Baay'ee namatti tola. Isa dhugaa ati eebbifami akkatti namatti tola. Baay'ee nama gammachiisa. Namatti tola. Achi keessa oolli hirriba keenya rafnee turre sana booda jaakuuzii keessa bishaan gootee keessa gangalannee nuti sakkuma keessan kana shaaworii gabatee sibiilaa irratti sirriitti wal dhiinne turre gabatee bishaanii beektu? Gabatee? Eeyyeen jaakuuzii kan dugda irratti kaa'amu moo? Kan dugda irratti godhamu gabatee bishaanii moo? Harmeen keessa yeroo mufattumee maal jettaniiti ishee jajjabeessitu? Jabaadhu hin boo'in jennaan. Sooliyaanaa too? Nutu si affeeraa jennaan. Maal ishee affeertame? Makkaato. Kadhannaa ni gootu? Eeyyee. Maal jettani?
yaa waaqayyo siif galanni haa ta'u jennaan. Ameen. Isin qaxaliidha. Isin jabdoo waan taataniif kadhanna maal isiniif godhe? Gara waaqayyoodhaa kadhanna bara. Kanaafuu maaliif kadhattaree? Akka nu eebbisuuf. Afachu kan tokko eegalte tokko xumurtee bitaanatti galtan bar. Sooliyaana of danda'iitii deebisi maaliif hin kadhattati? Akka nu eebbisuuf. Eebbisuun maalidha? Guddisuu. Lamaan keessan keessaa kan umuriidhaan caalu eenyudha? Ana miti. Sooliyaana siidha miti. Lamaan keessan keessaa eenyudhaan gafne? Anaaniyaa obboleessa isaanii sadaffaa jechuudha. Lamaan keessan keessaa kan dursee guddatu eenyudha? Anadha. Koyyuu guddatee jira. Nutti koo guddateera. Lamaan keessan keessaa mana keessatti kan aangoo qabu eenyudha? Sooliyaana. Abiidha. Lamaan keessan keessaa eenyudha kan daba beeku? Sooliyaana miti. Lamaan keessaa eenyudha kan sirriitti kolfu? Anadha. Mee kolfi? Lamaan keessan keessaa eenyudha mee kana dabatee mana hin teenye? Sooliyaanaadha. Ana miti. Anaaniyaadha. Heeraan inni sodaata Sooliyaana. Nan sodaattu. Waan tokko gara Anaaniyaa geessita heeraaniin hin dubbattu. Ishee nan sodaadha. Dhugaa? Eeyyee. Maaliif? Naqimiddi. Al tokko ammoo naciniinti. Adabbiin kun hundi otoo sirra ga'uudhaa kan itti dandeessee jiraattu. Eeyyee. Amma gaa mana murtii jirra gaa. Abbaa murtoo nu barbaachisa. Himatamtu? Jira. Himattu dhaabbadhu. Eeyyee. Dhiisin tuqin. Afachu asittis fuuldura keenyattis moo? Sooliyaana himata kee dhiyeeffadhu maaliidha? Jalqaba irratti na harkisti. Itti aansuudhaan. Tole. Naciniinti. Himatadha. Tole. Hunduu himatadha. Amma ni himatamta. Tole himatamteetta. Heeraan. Eeyyee. Amma ati immoo dhugaadha moo soba kan jedhu dubbadhu. Ishii ni harkistaa? Hin harkisu. Akkasuma ni qimmiiddaa? Hin qimmidu. Baay'ee ishii himattaa? Lakki. Tole amma Sooliyaana asitti gaa ragaa dhiyeeffachuu qabda. Nama arge harmeen kee jirti as keessaa harmeen kee ragaa baatu? Eeyyee. Tole gaa ragaadhaaf ishii ni qimmiiddii? Eeyyee. Al tokko moo ishii darbatti? Tole gaa ragooleedhaan mirkanaa'eera sanuu ragoolee 3 jechuun egaa harmeen kee ni jirti achumaan ammoo tegestis raggaateetti irra deebiidhaan immoo gaa ishiin sindeesses immoo ragaa baateetti ragoolee 3 jechuudha. Murtoon akkasiif salphatuuf waan jettu qabdaati? Eeyyee. Maal jetta? Ani al tokko qofan ishee harkisa. Ani guyyaa walakkaa qofan ishee harkisa. Egaa deebii ishii laatteetti guyyaa walakkaa qofadha miti? Eeyyee. Guyyaa walakkaa qofa ishee qimmida. Guyyaa walakkaa ishee harkisa malee akkasiin godhu. Kanaafuu amma murtoon isaa maal seete? Sirriitti ishee hammadhu dhungadhuutii dhiifama gaafadhu. Ishoo taa'aga. Sarpiraayizii qabdu ta'a. Ishoo. Sarpiraayizii maaliidha? Sarpiraayiziitu jira. Yeroo darbee weellisaan baay'ee jaalannu eenyudha jettanii? Daawit Tsiggee. Lamaan keessaa sirba isaa dhagee kan boo'u eenyudha ture? Anadha. Sidhaa ni boosaa? Isa dhugaa nan boo'a. Imimmaan kee ni bu'aa? Isa dhugaa baay'ee nan boo'a. Sirba isaas akka miidhame? Hunduma isaatiin. Mee lama ta'aatii sirbaatii sarpiraayiziin qaba. Wudiito እናቴ ኢትዮጵያ ታጥቄ ጠንቅሬ የሁሉ እኔስ ለአገሬ ጠላቶቿን እቃወማለሁ። sirba ishee jalqabaa qabattu miti yeroo baay'ee tole gaama kanatti aansuun sarpiraayizii tokkoon qabaa. Dhugaa waaqa? Eeyyee. Dhaga'uudhaaf qophiidha? Eeyyee. Ni yaadattoota isin yeroo sana Daawit Tsiggeetiin nu quunnamsiise yeroo jettan jechuudha. Ani viidiyoo irratti Daawit Tsiggee maaloo naa bilbili jedheen hin turre? Eeyyee. Daawit Tsiggeen sin bira jira? Bareedduu koo hin jiru nu bira. Garuu barbaannee jechuudha. Yoo isa arganne bilbilaan akkasinitti haasa'u nan godha. Tole. Daawit Tsiggee maaloo na awwaali gooftaatu. Ijoollee kanaaf maaloo guyyaadhuma tokkollee bilbilee halloo jedhii dhadaraa kee. Innumti mataa isaatiin Daawit Tsiggee. Isaaniif ergaan qabaa. Anuu baay'een isaan jaaladha baay'een isaan kabaja jedheet ergaa isiniif erge. Ergaa sana walumaan ilaalla. Akkam jirtu nagaa keessanii Sooliyaa fi Heeraan. Ergaan keessan qaqqabee jira. Guddaa galatooma Waaqayyoo sinaa kabaju. Waan na jaallattaniif akkasumallee waan hojii koo jaallattaniif guddaa godhee sin galateeffadha. Anis baay'ee sin jaalladha. Viidiyoo keessan ilaaleera. Ijoollee baay'ee ajaa'iba taatanidha. Isinirraatii biyyi waan baay'ee isinirraa eegdi. Biyyi keessa waan baay'ee isinirraa eegdi. Kanaaf barnoota keessan irratti jabaadhaa. Yeroo barbaaddan kamittuu
sin bukkee jiraachuu koo waadaa siniifan seenaa yeroo barbaadan kamittuu sin argachuuf ani yoo sin barbaachise karaa kamiinuu maqaa waaqaatiin waadaa siniifan seenaa baay'ee baay'inatti toleera harmee keessan haala kana keessatti osoo ajaa'ibsifatiin darbuu barbaadu harmee baay'ee ajaa'ibsifamuu qabdudha waaqayyo waan sii kenneef uumaa kee galateeffachuu qabda baay'ee natti tolee jira ijoollee baay'ee laphee gaarii qabanidha baay'ee galatooma waaqayyo sinaa eebbisu waaqayyo bara keessan hundumaa haa eebbisu fuuldura keessanitti abdii baay'ee isinitti eeggata kanaaf waan tokko irra jechuu hin danda'u baay'ee guddaa galatooma waaqayyo sinii haa kabaju sinan jaalladhaa naa jiraadhaa galatooma. Tole kunuunti gaa sagalee isa dhageessaniitu miti. Sagalee isaa dhagahee jira. Osoo qaamaan isa argatin immoo sirriitti isinitti hin tolu. Baay'ee natti tola. Otoo qaamaan isa argite maaltu itti dhagahama? Hin gadhiisu. Hin gadhiisu? Sirriitti isa cuunfite? Al tokko qabnaan hin gadhiisu. Dhugaa jedhe? Eeyyee. Maal? Isa dhugaa. Maaliin? Almaas ብልሽ ይገልጽሻለሁ Maaliin? ድንቁ ብልሽ ይገልጽሻለሁ Maali? ማጣሁልሽ የኔ Dhufee sirbaa jira moo? መቼም ልዩ አድርጎ Maali? ፈጥሮሻል ጌታ ስማጣሁልሽ የኔ ስጦታ ሁሉን ሙሉ አድርጎ ፈጥሮሻል ጌታ Osoo isa argatanii gaaffii isa gaafattanii qabdu? Eeyyee ergaa akkanaa dabarsituun barbaada. Maal jedhee? Afachuu maaliif hin baddee maaloo maal ta'a osoo qaamaan wal arginee naaf jedhe. Soolaan haa ta'u mee osoo argitee maal jettaan mee? Dhagahi Daawit obboleettiin koo si eegaa jirti dafii kottu jedhe. Gaaffii biraan hin qabaa. Mee gatiin namaa meeqadha? 1,500. Namni tokkuma? Eeyyee. Qixuma yaariisiiti? Eeyyee. 1,500. Meeqa? 200. Namni tokkuma? Dhugaa waaqa 200. 1,100. 200. 200. Dhugaa waaqa 100. 200. Meeqa? Callisee 200. 100. Wal falmaa anaan maaltu na dhibe? Soolii 200 miti. Meeqa? 400. Namni tokkuma? Eeyyee. Ati amma mee anaan meeqaan na gurgurtaa heeraan? Larki ani sin gurguru. Nan gurgurtu? Sin galateeffadha. Baay'ee ajaa'ibadha. Mee sirbi Daawit Tsiggee baay'ee jaalattan kan maal jedhu? Meellihuun arginni. Meellihuun jedhu sanadha? Baalaa jiru. Eeyyee. almaas ብልሽ ይገልጽሻለሁ Maaliin? ድንቁ ብልሽ ይገልጽሻለሁ ስማጣሁልሽ